ayyuun gama kiyyaanuu yoo xiqqaatte maallaqa laafuun raafuuni gama kiyyaan ana raachuu ayyuu fi Saidoo fi ayyuun walii kammoo waliin hiine kan jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wardi fiyaa subra hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenya rabbi isin bira garaatu arraan tana guys waan jabdu jira hanga dhumatti nu gintura video like share godhan namoonni gartii yaa subra subscribe godhati maayitaa guys waa'ee Saidootii fi Sumayyaa ayyuuti wal qabatee waan adda deema jira waan ani baay'een obsachuu dhugumatti namni gartee maatii kanaaf gartee hanga kiyyaa obse ni jira jayyaadu garuu arraan tana waan hin gartee bakka qabee taa'ee isinuu gartee dirqiidhaan bahaa jirti. Namoonni hedduun gartee keessaan dhufee waan gartee Saidoon maal jira ayyuudhaan maaliif gartee wal biratti isin harkuu dhiisnee ayyuun maaliif gartee firaadhee ta'e yookaan immoo gartee maali jettanii na gaafatan. Saidoo fi ayyuun gartee wajjin jiramoo wajjin jiranii jechuun walii kammoo waliin hiine kana takka adda baasee dhugaa jirtu adda baasee isinuu himuuf dhufe jechuudha. Namni keenya yeroo gartee wajjin nyaates maa wajjin nyaates hin jaa. Yoo gartee wajjin kofaltee taphates maa wajjin taphatta. Yoo gartee irraa fagaattellee maaliif irraa fagaattaa sin jaa jechuudha. Walumaa galatti ilmi namaa waan jiru dhabu. Ani kana dura ayyuudhaaf Saidoodhaaf jecha waan baay'een xaaree jechuudha. Isaan kana galtee walitti fiduudhaaf walitti gartee tokko godhuuf walitti gartee harkisuudhaaf walitti ararsuudhaaf wajjin akka jiraatan godhuuf waan baay'een xaaree jechuudha. Namni gartee hanga kiyya gartee xaaree hin jiru. Ani saba isaaniitiin gartee saba gartee ayyuutii fi Saidootiin saba gartee bultii isaaniitiin gartee ilkeetti jedhee jechuudha. Kaafe kaan gartee gogwaan anjaa kaan immoo gartee dhamaan anjaa waanuma gartee namni naan hin qabu. Kaan immoo gartee ati nama obsaadha jaa kaanis namni gartee waa hubatu numa hubata gaarii sumaan jaa jechuudha. Garuu waan hin garteen akkasitti obsee qabee kunuunsee arraan tana immoo arra dirqiin kun as geessee wanni taatee jirti jechuudha. Ani aarsaa guddaan kafale akka isaan gartee nagayni gartee akka isaan gidduu bu'uuf jechuudha. Ati maatii tana gidduudha gartee maan baane ka gartee naan hin jiru namni hanga tokko nama hundaa miti. San hunda gartee nu obsine jechuudha. Waan nu hin jaamne hunda nu obsine arrabaa silaafu wanni hin jaamne hin jiru ni beektan gaa. San hunda obsinee fi ani dhumarratti jechuudha maatii kana keessaa mee isaanummaan gartee gam tokkotti haa bahan jeetiin irraa dhaabbadha jechuudha. Viidiyoolee bar waa'ee isaanillee waraabuu dhiisan jira jechuudha. Maaliif khalas nin dadhabe jechuudha. Waan takka gartee yoo firiishidhaa hin garree yeroo hunda gartee rakkina yoo furmaanni hin jirre maal goota? Bakka gartee furmaanni hin jirre dhaabbattee mataaf dhukkubsu coggarraa fi kaasuu maal goota? Khalas walitti dhiistee bira fagaataa jechuudha. Ani walitti dhiisatiin irraa fagoo dhaabbadha jechuudha maantana. Tokkoffaa ani gartee ayyuu wani irraa fageessee fi ayyuun tija malee tanamaa hin taatutti. Ani immoo waa'ee gartee jaartii jidduudha gartee nagaan harkadhee hojjetin ayyuu irraa fageessee jechuudha. Egaan gartee ayyuu irraa fageessee nagaan harkadhe. Maallaqa ittiin maallaqa jedhin kannaaf waan isin barbaadu nin godhaaf. Garuu ani isin fuune yoo gartee qaala kiyyan dhageenye maalin godha? Na dhaga'u jechuudha tokko farratti. Jaartiin namaa bakka gartee jaarsi haati teessee jechuudha. Bakka gartee nuti keenya hin teessu. Hogguuta akkas dhaabbatti inni Yaman jira mitiire amaanaan natti hime deeme Said Yaman deeme. Waan isin barbaadu godhi funan jee tole ayyuu Saidoon gartee bakka tana hin deemis hin jee bakka tana hin kayiniti mana kee tiin bayni bakka hin taa'in dhaabbatiniiti taa'i nan dhageessu. Waan barbaadu kun hoo sifin kan hoo maallaqan fedha hoo maallaqan laafu nurraa hin guuran ayyuun gama kiyyaanuu yoo xiqqaatte maallaqa laafu nurraa fuuni gama kiyyaan anarraa jechuudha. Saidoo irraa dhiisiif irraa garuu arraan tana hoggaan namarraa dhaga'u ani maallaqan qabu ani kiraa manaatillee gartee waan infirraan kafaluu hin qabu jechuutti waan biraa oofti jechuudha. Kuni soba. Ayyuun maallaqa gartee dila kanarraa guurtee kiraa manaa waan infirraa kafaluun dhabee jechuun sudhatillee sobaa jechuudha tokkoffaa kana qabadhaadha. Bakka nuti gartee taa'eeneen hin teessu ni zoorti jaartiin namaa bakka gartee jaarsi haa teessi hin sossootu jechuudha. Yaasu biraan deemaa teeti hirootan sidha bira bakka feete ooltee galti. Kun gartee mirgasii tarkoon qabu dhugaadha. Sadilleen gartee waa'ee sadii deemna qo'a. Bakka feete ooltee galtee jechuudha. Maallaqatti maallaqa kuma isin jennee kannaaf
sababa gartee ayyuudhaatti anaa fi sadii wal lolchu yaa sunaan je ani amaana sifar dhiisi deeme intolo tana waan isin barbaaddu bakka isin jirtu adaamatti godhib sin je wannumaan isin gartee mataa qullaa ganda keessa zortuuf yookaan immoo gartee yaa subiraan deemattee kunoo bakka biraa oolti jedhanii maaliin anje obboleessoo gaane ani Finfinneen jira isin adaama jirti ani gaa eejuudhaan miti ani kaameraa miti maalin godhan jeen eega yoo walirraa amantii hin qabaanne yoo gartee isin gartee walin kunuunfanne ani maalin godhan jeen obboleessoon kaameraa miti gaane akka obboleessatti gartee amaana eegan jira garuu maalin godhan jeenan guyyaa tokko annin tume jechuudha sababa sanitti namattee isin itti namannas ayyuun gartee sadoortti namannaan sadoon sanarratti natti aara jechuudha. Okay. Walumaa galatti wanni waa'ee intaloo tanaa gartee yoon gartee ifirraa fageessee ogeetiin ayyuun jeen arra booda'anii si fuune anaa mi gartee kaasimas ruufuu yoo gartee maallaqa feete yeroo hundi gartee maallaqa anaa miti kaasikan ana akka obboleessa gartee si godhan jira arra booda natti hin dhufin waan barbaaddu bakka adaama taa'eetiin na gaafadhu ani achittiin si ergaachuu nin barreessa kalas tana booda waan si kanu nin barreessa waan hangamu dura dabre ani beeku tana booda ammoo nin barreessa garuu akkanaatti balbalatti hin bayin jenna tanan jeeni achi naftee jechuudha naaf hin dawalle guyyaa lama sadii naftee golte san boodanis guyyaa tokko jalaan kaasee tekisi na barreessin jenna hajaa qabdaa lakki hajaan qabu xayyee mada golte lakki isuma dubbisuuf hayyee Finfinneetti dhufin jenan wanni biraa wanni deemaa jiru ayyuun Finfinneedha nama qabdii osoo gartee sedoo qabduti sedoo irratti immoo kabiraa oofaa jirti jaalataa jirti namni waan taktallee keessanatti himaa jira kan ammoo harka beeku rabbuma ani hin beeku gartee ani zaniin baduu namni kana jaa sedootti illee himanii jiran jechuudha kan ammoo rakkina sedooraati namni gartee jaartii fuudhee gara waggaatii fi wayi diggaa jiran kana hundaa'u gartee intolo gartee fuudhee aarsaa meeqa gartee itti kafalee maallaqa hocii meeqa itti baasnee waan baay'attee lola meeqaan arraba meeqa itti ta'ee ilmaan isaa gartee adda jechuudha intolo tana jaala bareeddu kan nafi hin beeku manatti ol darbee kalas ifi ala zooraa jechuudha tayyib nuti maal goona namni jaartii fi gartee kunuunsee taphatee wajjin fataa zanaa jee gangalachiisee gangalatee fi xaccabachiisee nyaachisee obaasee waan baay'eedha irraanfachiisuu qaba ture jechuudha. Kan ammoo isin yoo gartee ayyuun gartee yoo gartee alatti kabiraa kajeeltelle jechuudha yoo kabiraa gartee jaalatelle kuni rakkina isaa idii jechuudha. Kun rakkina isaa idii maaliif isaa dhiisee irraa fagaate jechuudha. Waggoota akkas jaa waggoota akkas jaa inillee gartee ani nam tokkotti illee hin murteessu ammas jechuudha. Inillee gartee ilmaan kee jaa isillee ammoo dhuu gabdee jechuudha yoo gartee kabiraa jaalatelle waan jiru kana Seedoon ammoo Yaman deeme Yamanitti illee balaa biraa keessa jira siriina godhan jaa itti goone jaanii warra Yaman sanis warra yuutuubara Yaman sanis amma ammoo ani wanni shakkee Seedoon illee gartee akka inni suma yaadaan adda ba'u waatti godhanii jiran hayyee janne garuu hawa nama godhu rabbuma ilmi namaa humaa nama godhu lamaffaadha ayyuudhaa fi Seedoon illee gartee akka dabahan waatti godhanii jiran jan kunoo wanni sana ammoo ammaan tana mirkanaa'ee dhibbaan dhibbatti mirkanaa'ee jira jechuudha. Ayyib kana booda hoo maaltu ta'a? Sumayyaan hogguuta Yaman hin jiratti hoggaa Yaman dhaqanii Seedoon gartee fiigee Yaman dhaqee isin hin jirtu karaa biyyatti deebi'een jira biyyaan jiratti. Ayyib maatiin kun hanga yoomitti kanatti qilleensarratti walitti taphatare hanga yoomitti ifitti illee taphatanii wal maraachanii nullee maraachaa jiran jechuudha. Ani sababa kanaaf waamama kana keessaa yoon bahee yoon jee gartee irraa fiigee gartee aboonatti hin dhufinaa narraa fagaadhaa. An gartee kalas israan fagaadhoon jenillee ifii kana dhufan jechuudha. Garuu obboleessaa saahiba dirqama qaama kee kana beektaa yoo gartee wanni ta'ellee akka gootu hin qabu dirquma gartee yoo hanga fayyutti nama fayyista yoo jidellee gartee keete hojiiwwan deemtaa jechuudha. Amma dubbiin Seedoodhaa gartee akkasuma taate jechuudha. Ayyib
namitiin tan Sumayyaan ilmaan fudhatte bakka tana kuttee hin garre. Amma ilmaatu viidiyoo waraabuu dhistee uume. Haya. Ishi. Kiyyaan kuni namni fayyaa qabu goree akka illee ta'u. Namni fayyaa qabu akkana ta'u. Ani hin dubbadhu geetiin callisee jiru. Wanni jiraa maali gaayis? Isirraan gaabsaa. Ayyuudhaa fi Sayidoon walii kan jaanii jechuudha. Walii kan. Kana gartee waa bilbila walii kanii waa gartee taa'anii gartee ragaadha walii kanii walirraa beekuun qaban. Garuu Sayidoon mallaan jee kalas. Tana booda ayyuun gartee karaa feetaa deemtu singalchuun an jee. Maaliif maaltu ta'e? Kalas jaartii tiyyaa miti jaartii abbaa fedheetiin an jee kalas tana booda. Mirga qabdii jee kaafeete li deemu kaafeete gartee wajjin akka fayyee ta'u mirgasii qabdii hin tuqini ittiin dubbatini naan jechuudha. Aboo ani gaaduraan ittiin dubbadhu gartee numan gorsa malee ittiin dubbadhu maaltu obboleessoo waa'ee keessanii kanaa jecha aarsaa meeqa kafallee arraba meeqa arranfamne jirra. Ilkeellee kunoo sababa keessanitti dhabee maaltu maal hin ta'e silaa yoo ta'ellee haa manguddoo baasneeti manguddoodhaan gartee walii koo qabdan yoo ta'elleedha wanni ta'ullee gartee taamee murtaa'ee walii tanii moo akkuma gartee qilleensumarratti walii taniin kun akkamii jeen gaafadhu. Egaa silaas jiraate hiikoo kan kee haa waan dhokoysitu gartee nayaamuun kee kan qabu teenya wajjuman gartee waan ta'u waanis numaan dhagaa akkami gaa hiineen tun hin jeen. Hiinachuun kee kun akkamiin jeen waliineen kun. Kalas tana gartee yeroo biraa soonaa nan jee. Yeroo biraa soonaa wal magaalatti amman tana ayyuun hiikamtee jirti walii hinee jirraa jee. Xayyib. Ani ififu kiwun jee jechuu kiwun jee lafa dheekee. Ajaa'ibuma rabbiiti. Sargi ayyuutiif sedoodhaati jecha wal fuudhinsa isaaniitiif jecha aarsaan hin kafalamin hin jiru. Waciin hin bahin hin jiru. Arranfamni namni akka Itoophiyaatti gartee arranfame ni jira yeedoon. Yoo nuti hima jechuudha. Maatiin lamee waliin bu'an. Sababa gartee dubbii isaanii kanaa jechuudha. Sababa gartee ayyuu fi sedootiif Sumayyaadha. Nam meeqaa wal dhabe. Annan meeqaatu jeena jibbe jechuudha. Jeena jibbe. Kana jaallatanii ni jira garuu galatooma. Garuu har'aan tana isinummaan lameen gartee gaafa wal fuutan gartee biyya guutuu waliin baastanii akkasitti daaraan gootanii har'aan tana isinummaan lameen gartee wal hiinee maal jechuudhaan jennu baleessoo. Wal hiinee kalas jeen nara cufee bila. Nara cufee walii kun isaanii kuni hangam takkaa dhugaadhaa gartee anis mirkaneeffadhan jira. Garuu har'aan tana waan gartee isin dhagaa qabdaniif hin gartee isinitti himi malee walii kun isaanii bubbulee jira gaayis. Torbee tokko lama sadii torbee lama kan nama ta'an ta'e torbee lama ta'a. Walii kun isaanii jechuudha. Waliin jira janii ayyuulleen gartee nin gaafadhee kalas hiikameen jiran hangatti. Anaatu inuma Sayidoo anaatu hiikeen hangatti Sayidoo. Maaliif walii tan maal akkamitti hiiti kalas ani Sayidoo quufeen jiraatti. Quufee jettee jechuudha. Ani badee balaan buuteen jee dhugumatti hin ajaa'iban. Ayyuun sababa gartee Sayidoodhaan gartee wal fuudhuu isaaniitti baay'ee arrafamte dhugatti. Baay'ee arrafamtee sababa gartee Sayidoodhaa gartee maatii wal dhabdee jaarsa namatti heerumtee waan baay'ee jameen ayyuun jechuudha. Garuu san hundaa'u akkuma ta'e jechuudha. Ani har'aan tana Sayidoo quufeen jira kalas anaatu hiikeete waa gartee waa isiin hiitee fi waa gartee inni hiikee rabbi haa beeku garuu. Innilleen gartee anaatu hiikee jaa isiin ammoo gartee anaatu isa hiikeetti garuu rabbi haa beeku. Garuu wanni jira qabatamaan walii kana daban. Ayyuun kun amman tana mistiran baasa halas mistiran jiru bara isinuu gana lubaa isa hundaa'u. Namni har'aan tana hiikamee borumti dhiirsa biraa wajjin fataachuudhaaf yaali godha. Kunnitaa gaayis waanuma gartee duraan qophaa'ee jechuudha illee. Kana gaasee doodhaa beektaa namni jaartiin takka yoo jaarsi gartee bira jiraatee fataa zanaan goone haqa sidhaan kan hin gooneef
maal gootee firraa kabiraa wajjin fataatti jechuudha. Saidoon gartee borumtii hiikee yookaan immoo gartee torbee kana keessa hiikee isin ammoo duruun kabiraa qopheeffattee kun wajjin fataa zanaachuudha deemte jechuudha. Kiraa manaa firraa kafaluun dadhabee kira maallaqa hin qabu maallaqni isin dilli isin irraa guutusanoo eessa keessa maallaqa sana hunda'oo hay si namni kama yaadan jaabaran 400,000 500,000 800 maallaqni dilli isin guutusanoo eessa geessati nama gartee kalee guyyuma tokko guyyuma lama gartee taaksii irraa kafalee yookaan immoo gartee waa piizaa wayii nyaachisee san gartee nu caalaa galatoonfattee jechuudha iyyuu hay ajaa'ibuma rabbiiti bar garuu sammuu namaa akka yaaddi hundaafuu rakkoon qabu anama gartee waan biraallee haasa'uufi miti dhiifama na godhaadha anaarallee gartee barullee ayyuun anaaf obboleettiidha nin kabaja rabbiin gartee karaa carqii isiidhaa haa godhu jaarsa gartee isii kabaju ka gartee isiidhaaf tolu isiidhaa kan rakkoon qabu garuu galata kayyaafaa irraanfachuu qabdu silaafuu maallaqaan itti kan isaan adeebistimi yehana kan sifaas yaa ta'u maallaqa yallee kan sifaas yaa ta'u hanga gartee hanga tokko yoo gartee hanga gurguddaa ta'e sedoo raanii fuudha yoo gartee na deebise isaan adeebisami silaa hiyyee akka khayrumaaf inshallah garuu nu caalaa deemtee namicha gartee gurbaa gartee kalee fidheen gaddaa yookaan immoo guyyaa lama sadii piizaa fi shirri si godhe nu caalaa galatoonfachuu qabdu ammallee if eeggadhu hin jarjarini ammumaan tana gartee nikaaf irraa buuset jecha walhiine jecha ammas kabiraa wajjin utaaluun kun sirrii mitiin jaa yoo ta'ellee jechuudha hin beene garuu yoo ta'ellee tas gabbaa'ee jalqaba qalbii ta'e deebii waan gaarii gartee rabbi siyaa fidu hin ariifatin ani kanas hin jaa waa'ee gartee immoo Saidoodha Saidoon sirri hin jiru Saidoon sirri hin jiru dhibbaan dhibbatti kana gartee namni hundi ni beekaa jechuudha. Ani gam tokkoon sheekha bira gartee siin geessaa jee yeroo dhibba yaala godhan jira. Naaf hin tasakkaane na hidee harka darbee ammallee gartee abdii muradhan. Ammallee abdii muradhu waan hin danda'u biraan jira jechuudha. Garuu immoo akka dursanitti humnaticha guutuudhaan qalbiticha guutuudhaan wajjin gartee if hin dhukkubsoon. Wajjin gartee coggooraaf ittiin kaasu wajjin mataaf hin dhukkubsu jechuudha. Maaliif waan ayyuun nagoota irraa barumsaa fudhaa jechuudha. Ayyuun irraan tana kan gartee isidha acha gartee ilkeen cabte gartee isidha acha gartee khashni khayyaa gartee hono isaan acha qallatee nun galatoonfattu jechuudha. Kabiraa hojiin kun dhiichisa jirti. Kabiraa hojiin kun dhiichisuudhaaf qophaa jirti jechuudha. Kanaaf ani kana booda waan gartee dhufaa irraa suuta jeen deeme malee akka duratti wajjin gartee coggooraaf ittiin kaasuun jaa. Inni biraa immoo waa'ee gartee sumayyaatti walqabatee sumayyaan hanga ammatti bakkuma jirtu hin beekne jechuudha. Hanga ammatti bakka isin jirtu hin beekne ilmaan gurratte waa Yaman jiraatte waa biyya keessa jiraatte waa immoo gartee ammallee Somaaliyaa jiraatte waa Jibuuti jiraatte rabbi haa beeku. Waan isin bakka isin hin jiraatte viidiyoo irraa rabdu eegaatuma jirraa jechuudha. Hagartee sumayyaan gartee kun as barra paarkii tokkummaadha Finfinneedha jeeloojiin ziyaaraa jirti janillee hin garre. Kaan immoo gartee lakki Jarman jaanii waan qabatama takka illee hin garre jechuudha. Isaan hundinuu sammuun xashiidha. Namni gartee fayyaa qabu ifitti illee taphatee namatti illee taphatu jechuudha. Hizbii kanatti taphatu. Silaa gatta'aniiti ilmaan isaanii gartee guddifatanii jaala gartee waliif kennan namni fayyaa qabu. Ani waan inni hundinuu gartee jala badde jirti gaas. Walumaa galatti kanas ta'e sanis ta'e ayyuudhaa fi Saidoon walii kana jiranii lafatti wal fuudhanii qilleensarratti waliin isaanii dhageenya jira jechuudha. Rabbiin gartee kana boodallee khayraa fidu nagaa fidu. Ani waan gartee kana booda dhufu hin beekne gaas. Inshaallah hordofee waan jiru isin biraan hin gaa rabbiin gartee isaan hundaafuu gartee karaa carqee haa godhu. Ayyuulleen gartee ni hirmatus silaafuu duraan qopheeffate fakkaatti karaa carqee haa godhuuf. Saidoon immoo rabbiin gartee sammuusaa nagaa haa godhu. Namni fayyaa qabu akka Saidoodhaa kana hin ta'u jechuudha.
if dhageeffatee waan godhuu fi waan dhiisu adda baasee murteessee san booda waan godhu irratti xiyyeeffata. Waan isaaf ta'u irratti xiyyeeffata jechuudha. Rakkinarraan rakkina hin dabalu jechuudha. Kanaan jaa inshallah rabbi khayraa godhu naganaaf tura kan jiru hordofee isin biraan hingaa viidiyoo laayik share godhaa namoonni gartii asuu biraa subscribe godhaatii maayitaadha. Naganaaf tura guys. Salaamu alaikum.